Cuma nabar siftai sila kawan nabar siftai. Cinti memang karena rakam ni kau mila dasi apa? Nere achumatti wannu achumatti tamawai Cairo jirtu wai bareeddu wai imbar bada beeta caaltu takka falle. Caaltu aman. Caltu aman jalatte. Isin jaarsa qabdi. Bewa. Ya caaltu aman sani imma barbaada man barbaanne bannaati sila argatte. Inni sodaadhe malee fagoodhaan irraa xiqqoo. Itti himteere? Yaa ittiin himne abbo nama hedduutti barreessa nama akkas ittiin barreessu haga bira gahuutti qaamaan itti himaan. Kaayiroo dhufee moo? Kaayiroo dhufee achumatti dhaqeetumaan si barbaada abboo jedhan. Maal barbaadoo siin jette? Yoo si Kana bara marakkoon ka'e si barbaadaa kanaan hin kennitu ta'a Oromoo siin jedhe bara. Si fuudhuudhaan akka jettiimi Oromummaa. Jaartii qabdaa siin jetti kaa? Jaartii maa rakkoon qabu abboonni kennaa gammoojjii keessatti kudhan fuutee horataa arti. Eeshi. Rakkoon qabu sun aadaa kenna. Kisi achine qabii naa kenni hin kennitu naa kennu jette. Shalleen fete sitti hin kennitu naa kennu jette. Eeshi kootti jettee talu kaddaasii qabdu hin jiru bara Oromoo faaradha. Ani hin beeku kan waan akkasii kana wani rakkoo ta'e amma waasii. Nan gaafa ture ana ka beeku albee qara lafaa ka hunda beeku ana nan. Bakka garumaatti deemi qaama geeffadhu anni sii dhibsa. Waan balleessaa kiyya sii dhibsa ati amma itti deemi. San booda yoo isin qilleensa fudhanna jettee asii soodaree si keessa Adaamaa si keessa Finfinnee si keessa jetteen taateyyu. Dubbi ciroo dhumatte achi yoo magaalaa isii keessaa baate algaa qabattanii mire ni dimateeti. Haya gaafa gandee biftuutitti gandaan deebiftuu ni dimateeti. Sirriidha okay. Yoo mootu warra naannolaa iskuula qabaa fagoon deemnu asuma keessatti warri nan dhiisuu taate. Misaa toora sa'a 8 kan achi buttee affeertee kazaa barcaa gooda jettaanii jimaa bareedaa kana bittee abu mismaar kana jala keessaa birriin silaa dafteen dhumtuu torbaatii nama 3 nama geetti taasii fuudhanii gadi hin bu'an dafteen irratti waan taateef hin affeertaa mirqaantee gileesiin jettee sa'aatii raachi oofte amma sa'aatiin deeme jetti isinuu yoo sii kennuun barbaannellee warra sodaaf sa'a dabarsee saayillaa fi hin galtu. Qabattee jira jettam. Sa'aan deeme jetti bakka hiriyaa tiyya bira jira jedhinii jettaan. Isiin waan kijibdee warra hin eeyyamsiifatti. Aduun gadhiisa miire eega eeyyamsiifattee booda bakka asii kennite isiin san booda suutuma qaqqabdee maal jettee suutuma osuma isiin maal jettu akka taate paantii irraa baaftee biliidoo. Jaartiin teemaa sin kireeffannere egaa kan dhiirri qaalii taate. Isin naafti kan barbaaddu wallahi. Ini naafti. Ana amma isi hiriyaa isiitu nama meeqa jira ka jaarsa. Awustiraaliyaa kanatti jaartiin hin kireeffatti yaan jaarsa. Ana amma nama meeqa jira ka isi hiriyaan isiitu nama yoo diqaate ijoollee dubartii 5 kaan amma mataa kee keessa yaadadu. Dubartii 5 ka jaarsa dhabee jiru. Yeroo garii haala warqiitiin abboo tanaa lammeeffadhu bannaanaa isin lammeeffadhaa. Isinillee qarqaara kun rakkoo keessatti. Amma mastaqaqa kadhumaan akkiniti amma achi waan akkasii dubbatteennaan shaantaan ala siibaa. Shaantaan maali? Shaantaa meeshaatti naa guurtee gad darbiti. Eessa bultana waliin si ariitet eessa ra'e? Gaafa tokko makiinaa keessa buleen beektu gaafa maayii kana. Si ariitee moo? Jaartii lammaffaa wayii galcha jedhee xiqqoo akka biyya keenyaa sanitti deeme. Wallahi kun dubbima dhugaati shaantaa gad darbitee ala bulee wanno makiinaa keessa. Hin jiru yarri wannoon hin jiru kadhattee illee deebiin hin jiru. Akkamirra biti baatee deebitare? Hin beeka kaana haadha warraatiyya waggaa meeqa nama waggaa meeqa waliin jiru kanaafuu ayuma deebi'a soggadheetuma deebi'a abboo nu dhiisa amma bakka waan sanirra tarreedhaan. Ijoollee meeqadha qabdam? 3 qabam. Maashaallah tabaarakallah. Dhiira meeqa dubartii meeqa? Dubartii 2 fi dhiira 1. Ittiin dabal ture amma ulfeessi turte? Jarri akkanuma hin ulfaan ka wannu barbaadanii bakka jireenya ofii kana jijjiiruu barbaadanii wal. Garam.
jireenya ofii kana bakka ijoollee ofii seeraan guddisuu barbaadan waan mara godhuu ofii hin dandeenyu siin jedhani. Maal atiirra jirta abbaan? Jarri sanitti hin amantu kwa. Abbaaleen irra jiraatu wanni dhamanan jarri hojii keetti amanan yooti hojii keetiin hin agarsiisin yookaan hin jiru. Awwaala waan akkanaa fakkeenyaaf waan akkanaa qabaa yoo itti mul'isin jechuudha. Kaasaa osoo hin taane qaama ofiitti yoon argin. Baaleen geessitee tiriin gaara baa diishoo san guutuu kiyya maa nyaayirree maal beekti? Mishonkoora qabnaa beektaa nu bar arsii fi wannoo jidduu gobeessa beektaa gobeessan beektaami. Akka taatee paantii irraa baafta paantii irraa baaftee biliidoo seenan san booda haga ganama gizee galtuutti ijaartitee ittiin dittu. Anama wanni rakkoo ta'e maali beektaa? Ani kabila faranjii kana beekaa akkanumatti achi siqee yoo argee jiru tama Oromoo tanaa jechuudha. Waliin bula abboo har'a galgala bakka nabira bulii si barbaada. Har'a nabira bulii abboo si barbaada. Ani waan akkasii abboo nama ta'anii osoo ni kaanan inni waan akkasii moo? Isheen jettu akkamitti? Dhaabattee hafta malee isheen jettu. Wani rakkoo ta'e amma naa gorsa bareeda naa gorsiti amma galasaanaa kana inshaallah. Bakka akka beera guutuu waliin geettee nagaa deeffattu abdii qaba haala kanaan deemna. Inshallah amma bakka ingala amma galee wayita deebi'ee jedhe sitti hima. Gorsite kun galma ga'u sitti hima wayita deebi'ee jedhe. Ati akkami akkana baratte atuu biyyaan baa waggaa meeqa turte? Anuu biyyumaan baati si beeka ati akkami akkana beeyte? Hin beeka amma kana akka waliigala Oromootti mee kutaa nama jaraa beekamiya. Taarargee akkamitti akka namaa kennitu ta Arsii ta Baalee ta Jimmaa ta Wallaggaa akka gandaatitti amala jaraa beekan wallahi. Maali yoo itti haasofte akka jara itti kaafattee garaatii laaftu beeka ganda. Bahaadhiya jaraati wallahi lati. Wallahi waan taarikaati. Ani baar hin beeku ani takkaa yoom kan biyya kana amma ani hin beeka sirriitti beeka wallahi. Ka biyya kanaa moo neelan kufa Oromoon tokkochi neelan kufa ka biyya kana dhugaa sitti himaan. Asirratti faaraa fakkaadhee ani badaadha ka biyya kana dhugaa sitti hima. Faranjiin short inda altarii beekti kaa. Sii kana yennaan kennu amma da Oromootun. Duuteetuma baddee echi jettee faaraa wayiitii hagaatummaan akka taate keessa achi seentutti echi jettee kenne hin saalfatti. Ka biyya kanaa akkasitti miti akka biyya kanaa. Dura akka taate tuquu qabda wanna godhuu qabda. Tachi godhuu qabda akka kaarabaan tuuxu malee si qabaa. Nee sin qabu. Akka taate gangalchitee tachi gochuu qabda. Wanna bar in sodaadha kaanii ani gangalchaa biyya kanatti ammoo waggaa meeqa siidhaan beekta bar rakkoodha. Hin jiru Itoophiyaatti. Biyya Itoophiyaatti. Gangalchaa keessa riski hin jirti Itoophiyaatti. Ta Itoophiyaatti. Wallahi waan taarikaati.